ጉራጌ የስራ ሰው ናቸው። ትላና ጋራ ጅማው ጉራጌ ተካበለቸው ተካወንዴ ቀሜ አማ خدام ይትሲገሌ ማሜ خዳ አየ እድጓል ወልቲ ሞለ ማለ ቲ አኒ ጂማራ ናቀነሳሲን እንጆ ደደቤጅና ጋይስ ተካ ጅማ ጉራጌ ሰኒን ቤሲሳ ተካሞ ወንዶ በለጨ ለቄቲን በለጨ ብተደ ይሆን በለጨን ሰፖርት ነው ጎብቲ በቃ አቲ ወንድን ኑቲ አሳጅሩ ሲገሌ ዲቴ ጀራት ኮሮሞቲ خمارቲ የመብሩ ቀቀብ ናገሌ ጅረው በደ ቀቀቡ ጅራቲ አመሲ ገሌ ታፕታፕ ጎዳ ኮፕሊንግ ጎዳ ቀቀቡ ናገሌ ጅረ ዱጋዳ ያን ሄቲሲ አና ቀቀቡ ጅራ ኮፕሊንግ ጎዳ ኮፕሊንግ ጎዳ ወን ተላል አማቲ ዮ ገርቴ ማንኛታ ቀባችሁ ደንዴስ ማንኛታ አዳ ቀባችሁ ደንዴስ ማንኛታ ሰንረቲ ወርዳን ዮ ዋን ስራ ፍዶትሮ ዋን ኢረሲ ፈየዱ ረጉዳ ሲገሌ ነመኹመት በሰዴት ይሺ ጀለጅራ ነመኹመት በሰዴታን ይሺ ሰንረቲ ማናኸ ዮ ሲቤሽስተ አድቫንቴጅ አቲ አርከቱቱ ረጉዳ ዋን ተከን ሲፊ በሰላም አህመድ ነምኒ አማ አኔማ ቲክቶክ ራ ፈየደሜን ቤኹ ጀቹን ፈየደሜ ጊዜን ሲንጆ ገቢ ቲክቶክ ራ ናገልቱ አርከዴም ቤኹ ፈከኛፍ ነሞተን ነምኒ ብራማ ነምኒ ዋይን ኸነምቤን አከሚቲ ነላላ خنين تيك توك خن راجبي فرد تيك توك ومعلقة أنا خفل سيقولي مانتن أنا جولين براتس أجرا خنين جماعة أنا بروميشنة عن جماعة زين درجو جماعة وانين فلوفي أكا بروميشنة تين هاسوا أكا ستين بيسي سيقولي بقول نمني جماعة خاسيلي أكا وان تكنمني دلقا أنا خنين تلولا نموتن نما خورين جندا خنا كبدي دفع نمني برا خيسار مال لانجن جماعة نما أبوتي كبينيا سيخا فلو جرا أبوتي كبينيا بري سيخنا لانجن نما وني خيسان وني خنومامي أنا أبوتي كبينيا خواي جماعة لقطو بري ناقنو سركين بيخو خنين بري رافر ده سيمبيخو جماعة بري تيجارين بتدا تكفى سيمبراو نمدوفي فكده مجمعنا بيتامي نمبيخو سنيفو جماعة مالك يعني بتدا بنا جماعة نمني نابتي سيمبيخو لما دمو نمني مال سوجرا خجماعة خنا نمني وكلنا ناقنة أمباسادرة تيه جماعة راس سوجي وندا واي جماعة بيسيسو نمني كساجرا أنا كسيتلين جرو تاكجي سنيفو لما دمو وان تكا وان اتي نمني خيني ديبي اتي سينا ربسو اتي واسينجو هجوتورا وان اتي نمني غلطة سيمتو بلاش نما دليدي غلطة ومتين كن سينجو هجوتو نرى نماوي لغو اكباجا قبدا كزت اكاسي كنو يعني خيام مخان سنيفين خراب بالي قلو ديوان سينجي اما يوم بالي فتا بالي بيسيسي غيورا فتا بالي بيسيسي غلطة انقباجة چو يوخان غربو بيسيسي غلطة انقباجة چو ايه أكسي دبي نما لغو يعني كينا قلت نمني چرا برا دبي درو دبدو aya amma ege dubachu didanifo amma dageessanii jirtan oromoo amma tadheeraa kanuma kompilee wal godhaa jirra generation irraan generation kanuma kompilee wal godhaa dinna oromoo waliin haasnu support waliin goonu wajjinaan dhaabbannu waliin guddisnu hinaaffaa sharrii kanuma qabna nuti amma wardaa wanti isinii dhufteef dhugaa reality jiru keessatti dhaggeeffadhaame ifis dhaggeeffadhaa nama keenya ka guddatees laala artistii keenya ilaa king of Ali Birratti wanti ni arkate maatu jira wanti ni qabate maatu jira tanafu wanti isinii jettu kun as keessa dhaamsa jira keenya wanti kana jibbinyatti fudhatina waayyo hammenyatti silaalina eessa jira guddinaanis karaa bizinesaatiinis karaa ikoonomiitiinis karaa aartiidhaanis kana keessa isinii tuttuquu jirti waan reality waan dhugaa jiru takka ani waan dhugaa jirutu kadhaban نبانتنا if dhaggeeffadhaa kanumaan jaameetti fufaa yaada yoo qabaatanis yaadni maanis fakkaate yaadni ijoolleen teenya gisee jennu oromoodha oromoon hundi support olgooti gin akka nama takkatti namni gisee deemu ijoolleen biraatii fi ijoolleen biraa waladda numma dirqama hundi biyyee machuu oromummaa taane Harargee Arsii Maaree jechuun dur jirti kun gandummaa son ta'een kana keessatti ijoolleen Harargee support waliin gootu waliin jajjabeessitu bakka
walirraa hinaafti mooraalii nama hatuuti mooraalii mubbaar nagaraa ni jiraami san tuquu barbaaddi. Nama biraatis ni hordofnaa bar nama saba biraatis ni hordofnaa nama biraatis ni ilaalla. Kana keessa akka Oromummatti yoo taate dhugaadhaa namni biraatis sabni biraa ka sappoorti nama godhu hedduutu jira. Anamma akka nama biratti ijoolleen Baalee ijoollee Shaashamannee ijoollee biyya garaagaraa hedduu sappoorti na godhan keessaanillee lafatti illee wal beenu. Ijoolleen Harargee ciisa namaaf hin qabduu bakka ijoolleen Harargee nama koomatti waan namni irraa quban qabne faa namaa moggaasti. Sinigalee sani amma rakkoon kan jirtu. Amma booda Harargee Jumaa ምናምን san Harargee si bakka wakkala Harargee si bakka waamti jazba Jumaa Harargee Jumaa yoo fedhe kuma namatti taa jira la Jumaa estelo guutu namatti taa jira qamoo jibbee taa jira malee naanu Koppiliin godha qaqqabu jira murtaadha. Jaalmi gaalmaan qofaltaati. Hai. Jumaa Harargeen qabeenye Jumaa bitee naa kan tokko bar namuma bitee naa kan eeruu abbaa isaa irraa dhaqee gurrodee dhufe tokko. Akkan garaan nyaataa bar uummanni kun afaan Oromoo dubbata malee. Jumaa hooqame jettee naa kan iteen beektu maallaqa kiyyan baankirraa baasee bitaddaa. Jumaa qabee kan mugaddee fayyadamnu. Waan si ajaa'ibu garaan nyaataa bar wallahi uummanni kun afaan Oromoo dubbata malee afaan Oromoon galuu fi bar. Yaa firraa dhiisu damii. Yaani si. Salaam alaikum. Amma na fuuta wa alaikum salam. Akkam jirta shaggee? Jira ordiyyaa akkam nagaa hundi keessanuu kingoo. Maali mira keessa sinakaan yarra. Ordishaa. Maali qoy haasoo diddanii jirtanii gaas dubbadhaa kaa. Miira keessa na naqamu. Haala wasaalan baga nagaa nu dhufte bulchinya qaalii wayin godhu jiraniis. Kingoo akkam jirta nagaa. Nagaa alhamdulillah welcome. Serious King dubbii tan akkamiin laaltame dubbii tan amma hordaa qofa osoo hin ta'in nutummaanuu akkuma wanta keenyatti aadaa akkasii hin qabne moo ni hin beekne moo ni histii walii qabna moo akkamiin laaltaati King. Wallahi jaallee khiyya dhugaan si maamiti waan amma wardaan jechuu jirtu kana amata 20 meeqa duraan dubbadde osoo nan ijoollee. Wanti kun waan realitii jiru hunjaa reefus waan dhugaa jiru waan akka jiru amma isiin laala amma akka namni keenya akkamiin fudhate malee gorsa kara keessaanis. Aartii keessaas nuti seenneeti laallee ijoolleen teenya aartii keessa cinqintuu meeqaa jira ukkaamee jibbanii keessaa baa waan si ajaa'ibu. Wallahi si jaa. Ala akka maanii waan an barreessuun ture diraamaa barreessuun ture muuvii dalagu barreessuun ture waan dilata kaan godhu ture fiifuu aartii keessa seenee laaqee rabbi rahmataa godhuuf ali birraa fa'aa wajjinis jala deddee waan dilata kaan argaan. Nama aartii mataan keessa seenee dalagaa ture hin dubbadhu malee kaashmeen mafaadha fa'aa na beeka malee garuu wanti namni keenya hamilee wal cabsu yoo ati maraan akka maraattu si godhu sitti hinaafu qalbii si cabsu waan akkanaa qaba ammaan sila naaf hin taane qaataan kuti amma wardaa waan jetturraa garuu waan realitii waan dhugaa ta'eef hin caljeeta dhaggeeffadhee xiqqoo yaadatti kannachuu jira ni jijjiirraa akkati jijjiiruma afaan finyaanti wallaalle wallahi sinja baabaan ali birraan faanitti waan hin goone hin qaban akka hawaasni sabni kan jijjiiramu garuu akkamitti jijjiirraan san gaaffii bireedaadha hin beekne maaliif ati gizee yaaddu aartiin Harargeedhaa caccabtee maayii karaa shawaa kana galte maal jettee ni yaadda gizee. Xallaa jedhanii xallaa baasanii illee sirbii isaanii ilaala baabata. Ijoollee Harargee roomaantik shaarukaan akka hindiitti caaloo kana baasan sirbii isaanii ilaalamu. Isaan ganda keessa quraalee yoo jaanillee miliyoona qaban view. Muka dheeraa qaban akkana ol jaanii sirbii isaanii view wanta miilaalama. Waan hin beekuun siin. Waan hin beekuun siin. Adaamaa yoo beektate mana nyaataa keebeekii ni beektaa? Ani wallahi gaan biyyaa bee amma 20 meeqa
Mbeeku wardaan ni beeti. Wardaan ni yaa ni beeti. beekan Kingiloo beeka. Mucaan san warra Ambooti haa. Warra Ambooti wataadara ture, poolisa ture, poolisa irraa beeti mana nyaataa banate. Garuu mana san eenyuutu akkasii feemasa godheef ni beektaa warda. Hacaaluudha bara. Hacaaluudha. Achi malee nyaatanii baalasixaanni ijoolleen Amboo achi malee nyaatanii jaambojoottee fa'aa piroomooshinii dalagaa fi ni kafalaa inninis. Ani bar joolummaa argite na feemasoota itti tokkuma ka sappoorti wal godhu nagarree bar. Sappoorti jechuun amma maallaqaa miti an dhaba maallaqaan qabu ani. Wal kadhachuu miti namuu dandeettii qabu wal gargaaranii wal guddisuudha. Wal guddisan yaa. San jechuun dhageeffadhu fooloora 800 ka wardaan qabdu kana kantiibaan Adaamaa. Fooloorsii kiyya uumeeta fooloorsii kiyyaa bara. No. Dhiisii yoon beeksisan namni san jechuun waaniin ani hojjedhu wardaan dhuftee wanti san naa goote jechuun dalagaan tiyyeessan nama 800 bira naa geesse jechuudha sii galee. Isii qofa osoo hin ta'in ijoolleen biraatis hedduudha sii galee wanta sooshaal miidiyaa irratti influensaraa garuu maallaqa meeqa godhutti hin jiran. Bakka itti wal fayyadnu hin beeknu jechuudha. Bakka itti wal fayyadnu hin beeknu. Gaafa dhukkubsanne abaluu dhukkubsate jennee irdaataa walii guuruu qofa beekna. Amma fakkeenyaa nuti tiiktookaraa dhiisume ijoollee artistoota dilaa jira warra amma dhufe ijoollee shawaa keessaa sirba isaanii ijoollee Harargee booda baasanii miliyoona 10 faa warra laalamee hin beekan. Maali rakkoon mee maali tanaan na dhibee bara. Yoo dandeettii ijoolleen Harargee wallaahi abbaa feetee ol dandeettii qabdi. Sagalees ni qabdi. Istaayilas ni qabdi. Laakiin maal na dhibdee gaa na dhibdee sappoortii waliin godhan walitti hinaafan wal jeeqan sirba waliif hin daawwatan waliin kaasan nam tokko hodhabe nam tokko kannee fi tokko hin kaasu. Sigalee sani rakkoon jirtu sani ammaan tana saniifuu anilleen alhamdulillah karaa baalee galeetiin jira osoon dhiyootti artistii hin ta'iniin karaa baalee firraa kutee kana booda dhaamsiin ijoollee Harargee isinii dhaamu yoo jiraate itti yaadeetiin boruu barreessee isinii fidaa jechuu dhaamsa. Lakkaa duruu kuttee warda. Yaan dhiyootti niif dhaqqabeen dhiyootti. Lakkiin tinis qabanna. Maasii wayyaa Garuu bakka dhaqabaa deemuu kee agarree amma dhaamsa uummata ijoollee karaa baarii tiraaf maal qabda dhaamsa akkam qabdaaf? Ijoollee baalee akka farrasi. Maal akkam akkasii godhan feeta? Dhaggeeffadhu ijoolleen baalee hedduun ijoollee nama gaariidha. Akkuma dhugatti immoo siiriisliin dubbachuu jira gaa. Hedduu nama gaariidha. Nama ni dinqisiifatan, nama ni jaalatan, waan qaban namaanii kannan. Wallaahi Harargee jammalee namni akka ijoollee baalee hin jirtu wallaahi billaahi. Innaa saniifuu ijoollee baalee dirqama baalee coobaa dhullee hedduun jaalladha, hedduun kabajaa, hedduun ammas isaan deeggara. Okay, atiifoo maal akka godhan feeta amma isaanitti galuu keetiya? Anaaf waan isaan godhan isaanii galuu fayyaaf wardaan oolee wardaa baaleetti akka deebite akka beekanii taqabbalan. Ammas immoo aadaa baalee uffata malee aadaa takka hin beeka taaftees akka seeraan na barsiisan. Sigalee akka na taqabbalan marqaa marqanii baaduutti godhanii akka na taqabbalanii barbaada. Haya, Harargeedhaafoo dhaamsa maayii maal qabdaaf amma keessaa deemuu keetiif? Kingo gaafa Barnoota fudhachuu qaban bakka. Harargeedhaaf wanni dhaamsuuf Harargeen hedduun isin jaalladhaa, hedduun isin kabajaa Harargee teenya Harargee uummata arjaadhaa. Wanni hedduu nama raru kan teessan ta'ee isinitti wallaaltanii, na jaalachuu wallaaltanii, na kabajuu wallaaltanii, na hamattan, na jeeyitan. Jimuma keessan kan inni isin beeksisu kana haraartuu naan jettan ni haraarte haasawoon beeytu mirqaan cabsii baafachuu dhuftee kaanaan jettan sababa keessan irraan kan kee jimaan illee lafatti hafee jira. Saniifuu nageetti naa turaadha ijoollee Harargee baay'ee takkan isin jaaladha. Gaafa rabbi wal agarraan isin hin jaalladha. Na dhabuu keessa ammoo hedduu sheenaa booda mudatanii jechuu qabda.
injettuun akkas haramaayee tana booda hudduu banaa jeen. Hai Kingo. Mirgeessiiti hai battu. Hai. Hai namni koo taa'e illee xiqqoo jee waan jiru ni sirreessina. Akkana jaa'inaan ati immoo ni jajjabeessita lakkee akka nurraa baatu feenu nuti taa'e. Dhugaa keeti bara garuu ani ilaale narraan fagaadhee bara. King kunno mana marqaa hunno gurbaan as jala bu'aa barreessu kun mana marqaa baalee qaba laala. Mana aadaa mana nyaataa aadaa. Mee ollaadhaan shimmiidara sibiila ta'a. Mootitara ganamuun nama Fee marqaa nyaadhee viidiyoo dalagaaf taarikan dalaga wallahi billahi. Warda odoo as. Dargaggeerra golante kanan dalagee agarsiisan. Edumaa odoo bizinsi eegale. Warri baalee ispoonsara godha warra kanas. Naan godhin ispoonsara naan godhanii jira. Mata qabbaluun isaaniitu maallaqa guddaan kafaluu qaba. Eegalan nu asumarraa eesii eegalan agartee. Nya nuntera sii deebisaa qoy. No amma sii kannaa minaa orne boru dhufeetti uffata arsii uffatee marqaa bareedduu isa nyaadhee. Mee mucaa san deebii mee koo deebii af jala barreessi mee takka barreessi. Ollaa galshanii nagarree haasoon ture. Siif beekaa. Isa kanaa kunoo Naasir. Isaa miti. Yaa marqaa bareedduu isa nyaadhee. Marqaa dhadhaan qabu aannan irra dhugaa akkasitti mana baaduu gadaalleen fadhu baaduutti godhi baaduudhaan nyaadheetiin viidiyoo ajaa'ibaa hojjedha. Taarika ajaa'ibaa dalaga. Taarika Harargeen firra wallaalte kanan bakka biraa dhaqee carraa olii hundinii fayyadamuun bareedaadhaa bar. Hundi munaa ta'u Hoseeni munaayyee. Yaa. Wardaa jala kutee boo boru waliin nu afeeran marqaa san. Marqaa nama jajjabeessiti. Anis yooniin biizinesi harkadee kutee bara anis wayiin taa'aree amma booda fayyaan qabdu. Kutuu qabna. Anaa dura jiddaara qabaasaa qooyaa. Anamma ijoolleen baalee siin naa barreessaa jiranii.